الرا دقيق مشان كيستين دفيق حسابها ومتوكو dabarsuu barbaada. Maaliif haala amma deemu kanaan waan cufa abdeetti wal godhuun barbaachisaadha. Ispeeshaalii haala karaa zoonii kibbaa yookaan naannoo Booranaa deemu jiru ka amma Mustafaa Agjaritti jiru. Oromoonni wanni beekuu qabdan Mustafeen arra warroota Amaaraatiif maaliif ifiif waliin jechaa jiranii Mustafeen irra organizaashinoota Amaaraatiif lafa jalaan xalayaa erge kana kajee miidiyaanota Soomaaliiti jechuudha. Sababni inni itti waraqaa ergee cherchiin naannawa jijjigaa jirtu ibidda yookaan boombiin gubuuf yookaan faasaan namoota amantii ortodoksii qabu nama naannawa san jiru miidhuudhaaf sochii guddaa deemaa jiraa jedhe. Tokko Mustafa Agjar bulchaan naannawa Soomaalii maaliif warra Amaaraatiin kana jechuu barbaade? Lamada waan kana wal qabatee Oromoota amma lafa isaaniitti falmaa jiran Oromoota Booranaa yookaan Oromoota walumaa gala Oromootu naannawa kanatti waan kana godhuu deemaa jee warra Amaaraatiif himaa jira jechuudha. Kana ka jee miidiyoota isaanii miidiyaa tokko lamaa ol miidiyaa qabatama miidiyaa Soomaaliiti jechuudha. So Mustafee Agjar bulchaan naannawa kililii shanii boolli inni Oromoo itti naquu deemu boolla xiqqoodhaa miti jechuudha. Quncurtii teenya ta Finfinnee tetteessituun lafa gurguratti abbaan fedhe yoo dhume dhimma isaaniiti miti. Garuu Oromoo irratti balaan guddoon as deemtu karaa bulchitoota bulchiinsa naannawa shaniitiin xiqqaadhaa miti. Waan kana keessaa Oromo has to make sure Adam Faarax harka keessaa qaba. Kanas kan wal saaxilaa jiru miidiyaalee Soomaaliiti jechuudha. Maaliif warri Soomaalii kun caljanii akka keenyatti dhoqqee cufarra waa dibaa, tortora cufa dhooysaa maal godhaa hin deemanii jechuudha. Waan jiru ni dubbatan. Nuti odoo badiin jirtu, odoo wanni meeqa jiru irra dibnee, asirra qabnee, achirra qabnee deemnee jechuudha. Tortora cufa ukkaamsinee gaafa waa badu qofa ol godhannee ilaallaa jechuudha. So ummanni ija banate ummanni waa godhu beeku badii yoo jiraatte badiitti harka laatu ni dubbata jechuudha. Keenya yoo dhugaa dubbates duraan baatu yoo inni kaneettes duraan baatu. So wanni Mustafeen godhaa jiru kana jechuudha. Kana Oromoon akkasiin beekuudha qaba. Lama dawanii dheengadda jee tokko ni yaadattu. Magaalaa Finfinnee keessatti kadachii girgireessuu taa'u warra Soomaalii kanaan isiniin jee. Kanarra maal godhaa jiran miidhuma isaanii jala bu'aa dhaggeeffadha. Soomaalii Oromoo takka ta dura wanni jedhan Oromoon harki hedduun Soomaalii ni dubbata afaan Soomaalii. Soomaaliin maaliif afaan Oromoo dubbachuu dadhabde? Dur tuffiirraa kaka'ee fi afaan Oromoon dubbannee jira. Amma garuu dirqamaan Soomaalii afaan Oromoo dubbattu ta Oromoo keessa dhalatte barbaannee rikruut goonee naannawa Finfinnee inumaa nuti hawaash baannaami to control that area. Sababni isaa Soomaaliin du'an sodaattu waa godhuun sodaattu jechuudha. Sadarkaa kana deemaa jiranii jechuudha. Nuti yoo eessa jirra as gana deekara yookaan elementary school keessaa wal dhidhiitaa jirraa jechuudha. Okay, we have to wake up. Saanee maal godhu jirra, maaltu deemu jirra jennee haa laallu. Oromoon taatu waluma hayyoota Oromoo waluma dhufanii jedhanii deemuudhaa miti. Waan uummanni kun godhu jiru gabbawaati uummataaf hima. Rakkoon keessa keenyaa haga Oromoon addunyaa tanarra jirtu rakkoon ni jiraatti. Hawaasni tokko rakkoo keessoo hin dhabu. Garuu rakkoo keessoo san fedhii uummata intarastii uummataati je'eti irra dabra rakkoo keessa isaa. Rakkoo maatiiti waan ta'eef jechuudha. Garuu wanni isin godhuu qabdan rakkoo manni Oromootiin as deemu jiru uummata odoo hin ta'in including mootummaa Jabuutii, mootummaa Maqdishoo, mootummaa Kililii shanii. Rakkoo Oromoo irratti oofu jiran ukkaamsa lafaa yookaan hanna lafaati wajjin Oromoon kanas beekuudha qaba. Teeda labaad Mustafa Ajjaroo warqadaad u dirtay xabashida ama organizationada xabashida ama bulshooyinka xabashida warqadaad u dirtay oo dhahday khasiinada ama churchida ku taala magaalada Jigjiga ila qarxiyo ila xabadeeyo 15 milyan baa ku baxay 15 milyan ka bixiye waa adiga dadka inay meesha qarxiyaan ugu tale galayna Mustafa Agjar adiga naftaada waay taataa u sameynaysid Oromada maanta dhulkooga u doodaya ee gobolka
northern oromia boran dhulkiisaad qaadatay dad ka doodaya markaad aragtay banaanbaxyo badan markaad aragtay iyaad dhahday dadkan hargagaxiso ama magac baabis baan siin oo dhahday dadka oromadu inay kristiyanka jigjiga ku dhex nool churchigooga inay qarxiyeen baad raba qarxisna idinkaa yaqaana idinkaa wax qarxiye dilisna idinkaa yaqaana oromiya xabashi ama oromiya diinta orthodox cimrigoog baysana noolaa intay noolaayeen wax isdilay ma jiro wax isqarxiyeyna ma jiro qarxaad wadiin sidaad u dhahdeen dad af soomaali yaqaano ha rukruud garayno oo soomaali ku dhalatay oromada intaa rukruud garayno adiis ama finfinni ha ku dirno waayo qofaan af soomaali aan aqoon haddaa la taajiyo oo la dhaho waryaab ma af soomaali ma taqaan hadduu af soomaali yaqaano waa la sii daynaya haddii kale guddu guddu ma af oromaad dhahday guddu 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 alla kaa siiye af oromo afka ugu ballaadhan ee horn of africa laga hadla waaye haye ma la socotaa isaate soo taa daraaddeed waxa jigjiga kar qarxi doona jarji ahaato ama xabashin la dila ahaato jigjiga dhexdeeda adaana ka mas-uula adaana plaankaa saartay inaan ku dhahaan rabaa fayaataha waan amaysaan haasaawaa jiran jarji ortodoxi naannawa jigjigaa jirtu beqaysu maalmaalkana kagon uu deemu mataasaa mustafeedha kammoy taaqachuu deeman oromoodha oromoon akkasi quba qabaachuu qaba lamada jecha mustafaan baarlamaan rajee warri hiriira bahuu saaba'u ka iyyuu saa iyyuu guyyuma lamaa fi shan hiriira bahanii waan fudhanne namni nu harkaa fuudhu hin jiruu jee okay we will see that sanni laallani agarra ajaa'iban boo waan tokko odoon hin dubbanne biran dabruun sheekticha keenya ustaaticha keenya ka finfinnee jiru hoggaa waan biraa ta'uu ni barreessita barreeffama dheeraadha ammoo kataraa tanaa haalli karaa moyyaalee kun itti yaadamuu qaba qofa jettee dhiifte oromummaan walii qabnu sani sabboonummaan kalee qabaachaa turte sani moo abbiyyiin kiyyaa quba itti laadhu hammanumaan darbadhaa narraan hafinii jette sani gaafa ameerikatti ibiddi qabate waan barreessite arke gaafa Israa'el Falasxiinii fi jarri ilmaan adeerranii wallolan Falasxiinii fi Israa'el ilmaan adeerraniiti gaafa isaan wallolan waan ati barreessite arke hoggaatu Oromoo dhuftu maaliif harka gabaaffatta yoo gartee xiyyaa tahe xiyyaa yoo xiyya waa balleeyse hin qeequ kabiraa yoo waa balleeyse hin qeeqette ilma namaa kafixu amaara taanaan Oromoo wayyaanee taanaan walqixa balaaleeffatamuun qabu moo ka amaarrimii fi wayyaaneen Oromoorra godhe yakka ol caalu ka abbiyyi godhe ammoo qunxuuxxuma xiqqaa tokko ittee fudhatte waan kee taheefi kanas yeroo biraa walitti deebine haasoyna